وملي نجيبه جنبي تامرجا وملي نجيبه جنبي تامرجا كراسري بيبني مالدنا موزا مالدنا موزا وملي نجيبه جنبي تامرجا وملي نجيبه جنبي تامرجا كراسري بيبني مالدنا موزا مالدنا موزا ربي بونهما كثير جلسه وتمونهما كثير جلسه Nagenya itirin agaw. وملي نجيبه جنبي تامرجا وملي نجيبه جنبي تامرجا كراسري بيبني مالدنا موزا مالدنا موزا وملي نجيبه جنبي تامرجا وملي نجيبه جنبي تامرجا كراسري بيبني مالدنا موزا مالدنا موزا ربي بونهما كثير جلسه وتمونهما كثير جلسه Nagenya itirin agaw. Akkuma beekamu waggaa lamaan darbe keessa gama diinagdeetiinis gama hawaasummaatiinis walitti dhufeenyi gidduu isaanii ture laamsha'aa kan ture ta'uu isaatiidha. Rakkoon nageenyaa tureetirraan kan ka'e sana bu'uurarraa hiikuuf akka waajjira keenyaatti guyyaa irraa kana magaalaa kana keessatti konferensiin nageenyaa tokkummaa isaanii cimsuu danda'u obbolummaa isaanii daran cimsuu danda'u qopheessinee yeroo ammaa kana gaggeeffamaa jira jechuudha. Kana qofatu hin ta'in bu'uuraalee misoomaa garaagaraa illee rakkoo nageenyaatti wal qabatee kanneen akka teelee, baankiin cufamuun kan biroonis daandiin cufamuun kun tureera. Bu'uurumarraa yoo fudhanne ilaalle uummanni Oromoof uummanni Beenishaangul Gumuz uummata daandii walitti cufatu hin taane uummata hirqicha ta'ee wal ceesisee rakkoo keessatti waliin dabarseedha jechuudha. Kun immoo kan argamuu danda'u baroota darban kana keessa yeroo rakkoon nageenyaa gaggeeffamaa turetti hawaasni Beenishaangul as naannoo kanarraa gara Oromiyaatti buqqaanii uummanni Oromoo simatee wal danda'aadha kan isaan turanii. Akkuma kana Oromiyaarraas immoo aanaalee ollaa Saasiggaa Diggaarraas gara kanatti baqatee uummanni Oromoo yeroo itti oolaa ture rakkoo waliif dhaabbatanii yeroo rakkoo sana keessa uummata waliin dabarseedha jechuudha. Kana jechuun uummanni kun tokkummaa isaa kan qabu jaalalli isaa bu'uurarraa hundee isaa jabaatee kan jiru ta'uu isaa nu argisiisa. Kana immoo daran cimsuudhaaf walitti dhufeenya hawaasummaa laamshee jiru kana iddootti deebisuudhaaf yeroo ammaa kana raayyaan ittisa biyyaa hojiilee gurguddaa nageenya kana tasgabbeessuuf hojjechaa jiru. Nummoo akka waajjira keenyaatti hawaasa kana walitti fiduun hawaasni kun daandiin cufamee ture saaqamee
gabaasaa tajaajila garagaraa akka argachuu danda'uuf torbee darbe keessaa neetworkii ibsaa hojjechiifameefiiti kan jiru. وعملي نجيبه جنبي تامرجا وعملي نجيبه جنبي تامرجا كراسري بيتني تندرش موسد ما شاء الله لبن كراسري جمر باندي بيت ميوت أنا جر يتنياون ماسكدم يا لبن يهزب قدام ماسكدم على لبن نو الزبوطة حزبو نتوك الهونه أمرارو نتوك الهونه እንዴት ነው ስራ መስራት የምንችለው? ይሄ ነው ማየት ያለብን። ይሄ ነው ቱርክ መንገድ ምናምን የሚመጣ ይሄንን ችግር ካላወጣን የሚመጣበት ነገር የለም። ዛሬም ተስባስበናል። ነገ ማከላከያ እዚህ የመጡት ጓዶች ከሄዱ ወይ ሊዘጉ ይችላሉ። እዚህ ውስጥ ያለን ሰዎች ውስጣችን ሰላም ካልሆነ እናወራበት እስኪ። ዳግመኛ ይሄንን ነገር ማምጣት የለበትም ነው በቃ ማሆን ያለበት። ከራሳችን ጀም ከቤታችን ከውስጣችን የምናወራቸው ነገሮች። ስለዚህ የህዝብ ጥቅም ማስቀደም መቻል አለብን። እንሰራለን ካለን አገር ሽማግሌ ሃይማኖት ተማሪ ጸጥታ ይልጎን ቆሞ ሁሉም ነገር ማሰራት ነው። እንደ አገር ሽማግሌ ማስተላለፈው እንሰራለን ካለን ራሴ መጀመሪያ ራሴ ምንድነው ውስጤ ሰላም ከሆነ ሰላም መፍጠር ይችላል። የምንፈልገው እንደ ህዝብም በቃ ሰላምና ሰላም ብቻ ነው። ከዚህ ሰው ገበያ ተገበያይቶ በሰላም እንድንኖር እንድንመላለስ እኛ እንደ ከዚህ በፊት ሳስጋ ወረዳም ሆነ ነቀምቶም ሆነ በሬዳም ሆነ ሞጆ ብዙ ምን ተዋወቃቸው ሰዎች አሉ። ይህ ህዝብ አብሮ የተዋለደን አብሮ ሲኖር የነበረ ነው። ተገናኝተን መገበያየት እንፈልጋለን። yeroo dheeraadhaaf namoota wal nergin tur as keessa mana baay'een argen goddanyoota baay'een argechuudha. Ijoollee wajjin barachaa turre, ijoollee wajjin jiraachaa turre, ijoollee wajjin wayya sirbaa turre, ijoollee baay'ee argeen jira. Gara fuulduraattis wanti amma barbaannu nagaan keenya kun itti fufee jiraachuudhaaf, nagaan kun mirkanaa'uudhaaf qaamni murteessaan iddoo kanatti hojjechuu danda'u aanaa faana iddoo kana jiranii fi godina iddoo kana jiruu fi gandooleen iddoo kana jiran hundumtuu walitti dhumne nagaa biyya keenyaa mirkaneessuudhaaf, nagaa ganda keenyaa mirkaneessuudhaaf, nagaa naannoo keenyaa mirkaneessuudhaaf shiira guddaa taphachuu kan danda'u aanaa fi warra iddoo kana jirru jechuun barbaada. Barsiifata yookiin immoo kanaan dura akkaataatti koreen cimdii dhaabatee ittiin dubbii hiikkachaa ture jira. Akka daangaatti daangaan fakkeenyaaf akka ganda Malkaa Beettii fi ganda Lalisaa Diimtuu yookiin immoo Wayyeessaa Diimtuutti koreen cimdii dhaabatee iddoo rakkoon nageenyaa boora'utti ol keessa deemee koreen cimdii kun kan hiikaa ture jira. Karaa koree cimdii sanaatiin wantooti hiikkachuu malan akka barsiifata kanaan duraatti koreen cimdii sun iddoo adda addaatii kan walitti guuramanii ba'an waan ta'eef dargaggoonni keessa jiru, abbootiin keessa jiru, haadholiin keessa jiru, dhimmi dubartii, dhimmi nageenyaa, bulchaan gandaa, manaajarri warri kun akkatti wal hidhatanii jiru waan ta'eef karaa kanaatiin akka barsiifata kanaan dura deemaa turretti koree cimdii kana ijaaruudhaan nageenya ollaa daangaarra jiru kana hiikuun hin danda'ama. Tokko furmaati isaa karaa sanaati. Garaa dhiifamaa qabaanne sakaleessaa hordofuu dhiifne amma sakaleessaa dhiisne gara fuula duraatti akkamitti walii wajjin jiraannaa kan jedhu yoo dubbanne walii wajjin kaleessa dhuguma seenaadhumaan uummanni Oromoo fi uummanni Gumuzii yeroo baay'eedhaaf walii wajjin hojjechaa turre har'as iddootti walii wajjin hojjechaa jirru jira. Walitti bu'iinsa jiraatu malee akkasuma gidduu galee qaamni dhimmi isaa ilaalu yommuu inni nagaa buusu yommuu inni araara buusu walitti dhufanii walii wajjin hojjechuu waanuma jiru. Isa darbe dhiifne amma isa darbe dhiifne wanti ta'e miidhaan gama lammaniinuu miidhameera. Oromoo keessaas Gumuzii keessaas miidhaan kan irra hin geenye hin jiru. Isa kana dhiisnee gara fuula duraatti karaa nagaatiif karaa jaalalaa walitti dhufne karaanis banamee fi warra karaan itti danqameef warri lafti isaanii irraa dhorkameef lafti isaanii deebi'ee fi akka kaleessaatti akka dheengaddaatti walii wajjin akka hojjennu jedhan. وعملي نجيبه جنبي تامرجا وعملي نجيبه جنبي تامرجا
Finxaalessi kun maaliif balleessuu dhabame kan jedhamu gaaffiin simbiraa ka'uu danda'a. Finxaalessi kun humna makalaakaa kana ta'e makalaakaa ari'atee biyyaa baasee humna mootummaan olii finxaalessi kun kan jedhu gaaffii sin deebisuu qabdanidha. Humna mootummaan olii miti. Finxaalessi laga tokko keessa gaafa taa'u makalaakaan keenya caasaan keenya tabbarra jira. Dhokatee ummata jala dhokatee saba jala dhokatee amantaa jala dhokatee saba keenya dararaa jira. Kanaafi abbaa dhimmaa waltajjii irratti haasonee nageenya fiduu hin dandeenye. Arrabaan dubbannee nageenya fiduu hin dandeenye. Irratti hirmaachuun dirqama ta'a. Odeeffannoo kennuun irratti hirmaachuu. Qabsiisuun irratti hirmaachuu. Ilma baluuti ganda keenya keessa miidha jedhee baasee kan kennuu qabu sini. Leenjii gaachana sirnaa hidhatee milishaa gandaa ta'ee poolisii ta'ee makalaakaa duukaa hiriiree diina kana kan baasuu qabu sini. Wabii walii ta'uu qaba sabni as jiru kun. እኛም እንደ አዲሱ ትውልድ ማድረግ ያለብን ይሄንን እሴት ይሄንን ትግል ወደ ጎን ማተው ሳይሆን ይሄን ፈለግ ተከትለን ለህዝቦቻችን ለሰላም ማናቆ የሆኑ ችግሮች በአሰራሩ መሰረት እየታገል ትውልድን ማሻገር ነው ያለብን። የሚጠበቅብን ይሄ ነው። ዛሬም ነገም ምናወራ ይሄ ነው። መስዋዕት ካልከፈል ምንም አይነት ሰላም እንደማይመጣ ማረጋገጥ አለብን። ስንከፍል ማን ነው መስዋዕት የሚከፍለው የሚለው እዚህ አካባቢ ላይ ሐሳቦቹ ግልጽ አድርገን ተቀብለን ነው ማይድ ያለብን። ምናልባት የህዝቦች ሰላም መራገጥ የምንችለው በጸጥታ ኃይል ብቻ ሳይሆን ቀደም የተናገሩ ወንድሞች በደንብ አነስተዋል። ህዝብ ከጸጥታው ጎን ሰላሙ ዘብ ቆሞ ስለ ሰላሙ መነሳት አለበት። ሰላሙ ዙሪያ መስራት አለበት። እንዴት ካል ቀደም የተጠቃቀሱ ነጥቦች አሉ። አንደኛ ከዚህ አደገኛ ድርጊት ራሳችን ማጋለል አለብን። ይሄንን ድርጊት የሚሰሩ ሰዎች ደግሞ ለሚመለከተው የጸጥታ ኃይል በቁርጠኝነት ማጋለጥ ነው ያለብን። የዜጎቻችንን ሰላም የሚነሳ የአንዳችን ወዳጅ የአንዳችን ጠላት ሳይሆን የሁላችን የኛ የኢትዮጵያውያን ጠላት ነው። የምትባል ሀገር የተገነባች በ80 እና ከዛ በላይ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ደምና አጥንት ነው። አንዱ ኢትዮጵያን የሚገነባ አንዱ ኢትዮጵያ የሚበትን አይደለም። እቺን አገር ማስቀጠል የምንችለው በእኩልነት ላይ የተመሰረተ ብሔር ብሔራዊነት ሲኖረን መከባበር መቻቻል ሲኖረን አገራችን አገሩና ትቀጥላለች ማለት ነው። በውስጣችን ተደብቀው በእኛ ቋንቋ እየተናገሩ እኛን እየመሰሉ እየገደሉን ሰላማችንን የሚነሱንን ኃይሎች በሁለት መንገድ ማስወገድ ይኖርብናል ማለት ነው። የመጀመሪያው መንገድ ሰላማዊ መንገድ ነው። መንግስታችን በተደጋጋሚ ሁላችን እንደምናውቀው ሰላም አውጇል። የትኛውም ኃይል የበደለውን ህዝብ ይቅርታ ጠይቀው በሰላማዊ መንገድ ገብቶ መኖር ይችላል። ዛሬም ቢሆን የመንግስት የሰላም በር አልተዘጋም። የመንግስት የሰላም ጉዞ አልተቋረጠም። የትኛው መንገድ ወደ ሰላም የሚመጣ ኃይል መንግስት በደስታ ይቀበለዋል፣ እየተቀበለም ነው። መጀመሪያው መንገዳችን እሱ ነው። ሁለተኛው መንገድ በመረጡት መንገድ ይሆናል ማለት ነው። የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች ለዚህ ሰላም ትልቅ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። ያሰባሰበንም ሰላም ነው።
ለዚህ ሰላም ሁላችን በባለቤትነት መንፈስ ያገባኛል በሚል ስሜት ሁላችን መስራት ከቻል አካባቢያችን መለወጥ ይቻላል። አካባቢያችን ማስተካከል ይቻላል። የሃይማኖት አባቶች ልጆቻችን በሃይማኖት ባህል መሰረት ገስጸን ተቆጠን መክረን ረግመን ማስቀረት ከቻል ወጣቱ ከጥፋት ኃይሎች ጎን መሰለፍ ቀርቶ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ መንግስትን በማጠናከር ጥፋተኞችን በማጋለጥ የሰላም ጠንቅ የሆኑትን ጸረ ሰላም ኃይሎችን አጋልጦ በመስጠት ልትተባበሩ ይገባል። እኛ ከሁሉ ቦታ ወጣን አንዘልቀውም። ማስተካከል ያለ ኢንፎርሜሽን መስጠት ያለበት ጆሮ አይን ሆናችሁ ማስተካከል መስራት ከቻላችሁ ማስተካከል ይቻላል። ይሄንን አናደርግም ካለ ግን የጭቆና ቀንበሩ እንደተሸከም እንኖራለን። ከፈቀደ መፍቀድ ከተቻለ ይቻላል ማለት ነው። وعملين